السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودفتة تعريف قبل أن تتكلموا أنتي كيسن سلام عليكم كي من جلالا اللي نسرع سناغوي سنجتشارا ما نروح قوت الدنيا اللي أنتي كيسنو سلام عليكم كي سناغو كونكريستانا خواجه فتاة أنتي كيسنو وري أولتنا كم أولتنا وري بولتنا كم أولتنا سنجتشارا إيجا كنو والرجلوس كوبا كابتني وبوليس كيا خدير أكا ميدما جلوس كوبا كابتني سببا كيا في قبلارتي تي سنرى الرانتنا أنيس جولة تكبرت الركبات جولة إنفادا ورجتنا إنسان مكان إنسان اللي همتوا ينبر بعدني مالف إنسان هجين إنساني نمغر غارو أنيس الرانتنا إنسان برانجرا تكسيتي أنواني سنتور فيف أبوليس هي تقول سبب كيان أنيس نما ودمنيتي سبب كيان كابني كاكبني سنيفين سنتور فيف waan nan jettan kaatee nyaantaati hordoftuu fuuldratti michuu sanillee qaati fuutanii tuba deebiftanii akkas gootan jeetiin abdii qaba tanaafiin dhufe. Rokoon sun waan dalagateenya haadhi sun rakkoo takka illee hin qabdu haa taatu waa hundaafuu akkamitti mucaa akka sibira jirti. Michiyyoo ni jirti. Michiyyoo asumatti keessanitti fida fuutanii manallee isiniin garsiisa. Geessitaniiti isa san baaftanii naaf fiddan gubbaa isaan qaban hirkaa qaban san suuraa isaatis isinittiin kenna agarteen amma ishee ani michiyyoo xiqqoo tana qabee taa'uun irra michiyyoon tun hordoftoonni illee narra bilbilanii bakka hundaa michiyyoon tun daa'imaatii namni nama guddaadhaan wal fahamaa nama guddaa jechuu jiranii yeroodhaaf kaate haalli biyya tanaa beeytanii anilleen hedduu takka nama gargaaru sin qabu waan ta'eef biyya tanatti sanilaanis roorroo hedduun irratti deemaa ture jalqaba irraa kaasee yoon isinii meeseenaa biyya filaawoo kaati ni dheeratti sababni maali beektaa haadha mana biyyaati wal dhabneeti deemtee nama bira dhayte isin nama bira dhayte akkasitti abbaan isin bira dhayte kun naa galchuutiti maalirraa waan ta'e hin beeku anilleen naafsii wal maxxaarre malee wanni biraallee rakkoon gidduun jirtu naagaychuu dide kadhadheetiin dadhabee manguddoolee akka aadaadhaatti ergeetiin naagaychaa jeen dadhabee sanirra dhaabballeetiin ilmoo isaanii takka jalaa fuudhee ture. Ilmoo san fuudhurratti kaatee ni beektin hordoftoonni illee kaatee ilmoodhaaf magantaadha ilmoo tana fuutee maaliif akkana gootaa miteeti galti abbaa ilmoo saniitis haa ta'uu dhiira waan san keessa jirtu wal fahamii jechuu jiranii beekte. Sanirraanis kaati gargaarsa tokkollee waan hin qabneef lakkoofsa keessan illee namarraa fuudhee isin bira dhufee jechuu barbaadeeti. Yoo rakkoon qabdu sun taanaan sirriitti nu dalagaa keenya waan keenyallee nuti akkanumatti hojii tokko bu'uu eegaluu deemnu waan itti tireenyuu qabdii tun hojii keenya haa taatullee waa hundaafuu akkasii waan keenya dura nu darbiteeti. Maallaqa amalee hin direen beekamu nutillee waan hojii teenya taate sun fannitee akkasuma direen maa rakkoon akka hin jirtu hojii teenya tun. Eeywa yallaayyee santaanaan kaati saanii hanga fakkeenyaaf hanga tilaalee irraa feetan jalqaba hangana irraa feetan haa walii gallu. Sun rakkoo tokko walii gallaa walii galla sun rakkoo tokko gudduun doolaara 200 baata. Walumaa galaamu. Walii galaa. Kawan teessan takka moo? Laaptooppii akkam jettanii isinis dubbadda yeroo waqtilee Polis menyetti. Ini tajam kamu tinjanya tak modalnya sekarang nggak pernah mata aja. Aku menjinjing mudah ini. Pas dulu janji. Eeywa accounting teessan takka yallaa amma doolaar 200 hafuuduraaf beekamu tun. Ayyee. Yoo jira buleessa isaatiillee si deebisuu taatellee maal kan itti dabalta. Afir sadakkoon qabu jalqaba amma gaa wanni kafaltiin ammaa ta'e amma fakkeenyaaf eegaa waan san guutuu kan na gargaartanii na gootan taate boodara doolaara 200 nan jette. Tun fuulduraa fi makkeenya fuulduraa kanadha. Itti aansee doolaara 500 baafta. Waliigala doolaara 800 taa'e. Tun fuulduraaf kafaltooguu isin mucaa irraa fuunee gara lakkoofsaan suuraa isaanii hundi nu kannite akkasii fuula budeemu nu qaddama
waan barcaa keenyaa guyyaa suni. Sadeen. Hobusii fi negoodoo akkasii bashannu kanidha. Egaa isaan galan booda. Amma yoo duuba akkas taate fakkeenyaaf maallaqni kun guddaadha $800 jettee waan san guutuu ni gootan jechuudha. Dalaguma teenyaa walitti waan sanii yaade. Waan keenya kanaan duri dalaguma teenya. Akkina yoo taate waliigala $800 jettee ammaan kana immoo ammaaf $300 barbaaddan. San booda $500 jette. Xiqqoo silaan irraa gaddee biftanii ni barbaada ture. Maaliif awwal firxaa fi salaama jette. Walumaa gala $500 irra dhaabbaddaa haata kana. Bioshaan taa'anis rakkataadha waan ta'eef wal gargaaruudha malee fakkeenyaaf akkuma nama miidhuudhaaf isinitti hin dhufne miidhama keessatti ibsadeetiin jiru waan ta'eef. Dhugaadha. Meeqa kunutu gurubbiidha. Jira kanaas yaada wal fanneeta. Akkasirraa gabbuufamoo gabbuusu taate sun rakkoo takka illee hin jirtu. Wanti waan hojii taate jechuudhaaf. Kamu kayak boleh yang jadi hujung darimu sambil agak film kapan? Dua orang ni biar mereka hujung akan ada ni biar hatau. Lalu mereka bekerja hujung tu. Ada rumah yang abang kawan tu. Isin kai sama mereka ada guru kita dan mereka accounting tenya utak kaya cari kan. Sana raya ni kaisan kalau ni toko tu rumah gaya itu berarti isin ramai mereka nyaf. Ilmu kawan kalau rumah ada hujung tu. Ani fakkeenyaaf yoo waan kiyya kana baasillee deebi'ee gaafachuu danda'u yoo sun kan hin godhamne taate. Isuma gaafachuu danda'u. Anna gaafachuu sun dalagaan xiyya anaa isaan anaa gaafachuu. Filataan isaanii ana. Akkasii yallaayyee taate sandaa'u ni godha. Ammaaf ammoo $500 kanarraa filaati qolarraa hirriftanii ni barbaada ture. Kawan mungkin tumugi lafteeni. Terus melihat ini aktifmu akawan ini betul yang begini. Semua tahu. Bes di dalam masirang kat dibacakan akan itu. Dibaca. Ayo mana sih radar ni? Hadiah tahu. Rakong akhirnya dibaca ini kafala untuk malah kaisa nanti sini kafala. Ammo jangan kabar tekan sini kafalu. $200 sini kena gula buru. Berta kaisa ni samboda ibashanan gaafa sabuutu tumurte anaaf siifkan rakkoon qabu. Isheen rakkoo ta'an ittifaaqni keenya $100 amma immoo isin kan gootan namni isinii kennuu barbaadu jira. Mishiyoon daa'imni mishiyoo fuutanii mana anaatu isin garsiisa ni geessina walumaanuu jirra waan ta'eef ni geessina sanbooda namni qabuu barbaadu jira isaan keessaa nasruu naaf qabdanii nasruu yoggaa qabame booda anis jaartii dhiisan booda akkatti raafuun faati walumaanuu taa'anii jaartii dhiisan irraa baafna maaliif gargaarsa taate kaate asuma keessattuu afaan tokko dubbanna waan ta'eef anillee na gargaartan jeeti rakkadha malee tuni akka waan maallaqa irraa nyaattanii natti hin fakkaattu maaliif maallaqa kanarraa wal gargaaruu turre guddaa waan ta'eef saniifuu nasruu qabdaniiti bakka nan geessaa geessitanii sanbooda wanni geessan mataa kiyya gubbaadha. Saya sendiri katanya orang pulau di mana bersihkan, mana dosa surah nama sembilan kanita, mariwan tiada nabi misalnya tiada cak, surah sana kanita. Kita rakong kabu. Maka si fin aja cuna. Semua jumatnya ngawal, dalam jumatnya ngawal itu. Sebenarnya apa nih? Wang jawab. Terlalu lewan gorengnya kaba, kumat terlalu makan ini. Tani goreng jira gafam je to kokana golbinne nama wajin. Dulu maka kaisane tak wajin ni wasan gone. Garu khati isanille ka group te se tenille imbeku. Isanis khati maka isanu ambar reila amma mite. Sani fusinille ka ega maka imachum barbaniyeten rakkon kabu. Fula droga inshallah guyaburu. Misiyo san farafu deetin isin fida qeen geestani waan jedhan buutu ega gone booda ittifaaqni keessan maka kiyya gubbaadha isin ja. Kita nyerap kontak kalian juga ada aja. Sifin desaler, pendalagatnya. Akhirnya yang tadi insyaallah. Entah kasih tiada tu tapi kalau kita akan natu kuno anis misiyo bola arti orang muda. Sebab hijau boleh sekian malif akan mid dan mediatin. Fude garam ada salib galpur abdema. Ini fana galpur dema ga san
gaafa isin galtanii harkitanii ijoolleen kaakunoo maqaallee hin himattu akkuma agartan kana sanirraa gaafa mucayyoon qagaltu taatee mana deebitee anillee dhiiraaf san booda waan isin jettanii ilaalaa mucayyoon daa'ima jettaniiti as gubbaadhaan koomenti jalaan waan feetanillee nan jechaa jirtanii arrarraa qabee haala mucayyoo golaartii Oromoodhaa Yohaannis fuudhaa karaa mana isaaniitti haala isiitti deebisuudhaaf eegaleetiin jira jechuun guyyaa. Saniifuu hammaan fiidiyoo biraa qabadhee isin dhufutte nagayaan turaan isin jaa galatooma.